Shama harka fuunee jaalatamtoota fi kabajamtoonni warri baarii tiyuub jalatti argamtan akkasumas warri feesbuukaa kiyya jalatti argamtan cufti keessaniitu nagahaa keessanii afayyaadhaa galatu. Akkuma duraan isiniin jedha jechaadha barnoota adda addaa waa'ee teknooloojiitiin wal qabsiise barnoota isin faayida jedhu isin qabadheen isiniif dhiyaadhaan isiniin jedheen ture. Akkasuma barnoonni kiyya amma booda itti fufa jechaadha. Kana waan ta'eef isinis na cinaa dhaabbadhaa. YouTube kiyya ammoo subscribe na godhaa, like share godhuudhaan na jajjabeessaan isiniin jedha. Har'a ammoo barumsa kiyya isa duraa jechaadha. Isa awwalaa barumsi kiyya maal jedha gaafii namoota hedduuti jechaadha. Gaafii namoota hedduu maal jedha linki fakkeenyaaf linki Facebook irra jiru namni YouTube irratti waa gadi dhiisu linki isaa Facebook irratti share godha. Linkiin Facebook irra kaayamu kamiyyuu gidee irratti gadi tuudhu gama YouTube nun geessu jedhanii. Yoo geesse sammootu subscribe like share namaan godhu rakkinni inni subscribe like share namaa godhu diduuf malifi gijee link irratti gadi dhahan ka jedhu waliin ilaalla jechuudha. Amma dura fakkeenyumaan isinii kaaha jechuudha. Tokkicha shirkaa ka jedhu kun YouTube isaa shirkaa miidiyaa network ka jedhu irratti viidiyoo kana gadi dhiisee ture jechaadha. Linki isaa ammoo gama gubbaa kanaan kaahee jira. Linkiin kun akka isin argitan kana ka amma harka irra oofaa jiru kanan argitanii bulee kana jechaadha. Linkiin kun linkii kanarra gizee gadi dhahu gama YouTube na geessamoo nan geessu ka jedhu yoo geessisamuu subscribe na godhamoo naan godhu ka jedhu walumaan ilaalla jechuudha. Na hordofa amma jechuun fakkeenya isinii kaaha booda ammootu furmaata waan kanaati jechuudha kaan isinii himu niyyaan na hordofaan isiniin jedha. Obsaan ni eeggattu hanga inni fidu jechaadha. Kunoo haaluma isin argitan kana naan finne jechaadha. Yoo naa fide sammootu subscribe naan godhu. Amma fakkeenyaaf YouTube biraa laala. Amma YouTube kana sooninaaf Adam jedha. Sooninaaf Adam artist sooninaaf Adam linki isaa kaahee jira jechaadha. Kunis linki isaa gama gubbaatiin kaahee jira. Linkiin kun ammoo gama YouTube nageessamoo nan geessu. Kun ammoo nageessee jira akkuma isin argitan kana garaagarummaa qaba jechaadha. Linkiin kamuyyuu garaagarummaa qaba. Linkii kanarra gizee gadi dhahu ammoo subscribe naa godhamoo naan godhu ka jedhu waliin ilaalame. Amma kun akkuma isin argitan kana subscribe irra gadi dhahee kunoo gizeen gadi dhahu sign in naan jedha. Akkuma isin argitan kana sign in naan jedha. Sign in ka jedhu kanarratti gizee gadi dhahee ammoo email na gaafata jechaadha. Email ganaa itti godhuu na gaafata. Kana ammootu akka osoo email isin hin gaafanne osoo waan tokko isin hin gaafanne akka direct gama YouTube isin geessu karaa kamiini waan sirreeffatantu jira jechaadha. As keessa setting keessan jechuudha. Setting keessan sirreeffatuuf dura sarara adii kana dhuftan jechaadha. Sarara adii kana bakka amma sarara sadiin kana irra gadi dhooftanii egaa sarara gadi dhooftanii kaasan jechuudha. Akkanatti ol ooftanii gizee ol ooftan setting in the privacy ka jedhu kana setting in the privacy Facebook kamirraa ni jira jechaadha. Isarra dhooftan jechaadha. Isarra gizee gadi dhooftanii jettan kun akkanatti isinii fida jechaadha. Settings ka jedhu kana settings kana irratti gadi dhooftan jechaadha. Isinis settings irra gizee gadi dhooftan akkanatti isinii fida ol ooftan jechaadha. Akkana ol ooftanii gizee kaatan bifa kanaan isinii fida jechaadha. Media in the connects ka jedhu kana media in the connects irra gadi dhooftanii media in the connects irra gizee gadi dhooftan kunoo kana jechaadha. Rakkinni isaa links open XML ka jedhu kana isa kana akkam gootan kunoo cufaa jiranii argitan isini isa afraffaa irra jiru kana kaan amma harka irra oofaa jiru kana jechaadha. Isa kanatu cufaa jira. Isa kana akkam gootan isin bantu itti kennitan jechaadha. Bifa kanaan yoo bantanii jettan qaxxitaa direct osoo waan tokko isin hin gaafanne gama YouTube isin geessa jechaadha. Amma kunoo banee isin jedhanii argitanii isa kana inni isa afraffaa irra jiru kana akkanatti bantanii amma mee na hordofaa walumaan ilaalla. Karee funtana na dideessuun amma na geessamoo nan geessu ka jedhu waliin ilaalla. Linkuma ree funtanaa sanitti hin deebi'ame. Eeggadhaa jedha. Sababa xixiqqoo dheefa. Waa kunoo linkii ree funtanaa sanitti gizee deebi'u kunoo akkuma isin argitan kana googiliin immoo kiroomiin seentanaan jedha. Namoota
YouTube immoo kiroomin seentan jedha anammoo YouTube seenuu fedha YouTube irratti gadi dhaha jechaadha okay jedhaani kuno akkuma isin argitan kana naaf jira jechaadha giseen irra gadi dhahu kuno subscribe naaf godhee jira jechaadha bulatee fi gurraachee jiran argitanii ija kana subscribe gurraacha kana isin fidee jedhe akkam gootan kuno bakka sanatu isin jechaadha mallattoo amma akka bilbilaa jirtu san isi tana gizeetu kan ol ka jedhu ka gubbaa kana irra keessanii akka sababni isaas akka wanti hanga dhiisu battaluma sanitti isin bira dhufu jechaadha akkana godhuudhaan hin fayyadamtan jechaadha ammallee kaanitti deebinamee jechaadha kalee kun tana subscribe naa godhu kun amma gizee irratti deebinu irratti tuqaame kunoo haala kanaan irratti tuqeetin jira amma gizee irratti kunoo haala kanaan naaf fidee jira jechaadha kunoo kunis haaluma isin argitan kanaan subscribe naaf godhee jira jechaadha bifa kanaan sirreeffadhaan isin jedha YouTube ammoo subscribe naa godha like share naa godha namoota itti biraan naa gaha wal haa jabeessinu wal haa guddifnu